እርፍ እርፍ እርፍ። እንግዲህ ዳኔ እስከ መቼ ነው ደግሞ የሀይሜ ተቆርቋሪ የሆንክ? እንግዲህ ስጋ ምን ይደረጋል? ይገርማል ይገርማል። የሀይሜ ተቆርቋሪ አልቀራም። አስመሳይ ወላሂ አስመሳይ ነህ አንተ። ደግሞ ሀይሜ የተከበረች ሴት ናት፣ እንዳንተ አይደለም። ሀይሜን አትንካት፣ ሀይሜን አትንካት። አዎ ሁሉም ሰው እሱን አውቃል። ሀይሜ የተከበረች ሴት ናት። ግን አንተ ሀይሜን አገኛለሁ ብለህ እንደዚህ ሱሲን ከፍ ዝቅ ስታደርግ ከሆነ ተሳስታል በእውነት። አብረ ቆየ አብረ እንደዚህ ከፍ ዝቅ ስታደርጊ ደግሞ ሀይሜ ትናንትና ነው ያገኘካ፣ ትናንትና ነው። ስለዚህ ያሰብክ ሁሉ ህልም ሆኖ ይቀራል እንጂ ሀይሜን አታገኝም። አባት ብሩክ የት ሄዶ ነው? አንበሳ አላየም እኮ አንተ ጥርሰግ አላየም እንዴ? በጥርት በመስክ እሱ የሀይሜ አንበሳ አለ እኮ። አንተ አትተጃጃሊ፣ ዝም ብለህ ቁጭ። እውነት እናንተ ሁለታችሁ ውጡ። እነሱ ማል ካወጣችሁ እነሱ አንድ ላይ ሆኖ ይመጣሉ። ግን ደግሞ ፎቶሾፑን አሳይተክ እንደዚህ ሀይሜና ብሩኬን እንደዚህ ህይወታችሁን እንደዚህ የሰሰቃቀልክ እንደዚህ ብትብት አደርከ አንድ ቀን ታገኛለህ። እውነት ነው። አላህ ነው እንጂ በአላህ ነው እንጂ በሰው ሳይሆን በአላህ ታገኛለህ። እውነቴን ምልክ። ለምንድን ነው ረፍ ብለህ አትቀምጥም? አሁን የሀይሜ ተቆርቋሪ ሆኖ መጥቷል። ዛሬ ደግሞ እንተ አስመሳይ ውሸታ። እስከ መቼ ነው ደግሞ የሀይሜ ተቆርቋሪ? ብሩኬ ብቻ ነው። ብሩኬና ብሩኬ ብቻ ነው እንጂ አንተ አይመለክትም። አንተ ውሸታም። ይገርማል ወላሂ። ለምንድነው ቤት ታገኛት? ለምንድነው ቤት ሄርሽ? ለምንድነው ጸጉሮና ነካካ ምናምን ብላችሁ እኔን ተወቀሳላችሁ? እሷ ካን የኛ እኮ ዝም ብለን ቤት ቁጭ አለን። ምንም እያደረግን ነገር የለም። እሷ አልጋ ላይ ሆነ እንደዚህ ያለችው። ለምንድነው ስሜን የምታጠፋው አለ። ኧረ አልቀራም። እናንተ ሁለታችሁም ውሸት ናችሁ። አልተጣሉም ያሉ ነው። ግን እነ ብሩኬና እነ ሀይሜ ህይወት ማል ውጡ። እስከ መቼ እንደዚህ ይቀጥላል? እስከ መቼ ነው ድራማ? እንግዲህ ስራችሁን አላህ ይስጣችሁ። ምን እንላለን እንግዲህ። ሀርአሞ akkuma argitan gadaaneen haymee fi xoqorqorame fakkaatee dhufeera. Haymeetiin maal hojii kafattarte, maal hojii xuxxe, maal hojii arrabsite akkasitti taphaatabaa jira dhufee jechuudha. Abbaan kun wajjiniin nyaate wajjiniin dhugee yeroo baay'ee waliin tureeyyuu kabajaan kennineefi haymee ishee engadda argeef kabajaa kenna. Haymee እኮ የተከበረች ሴት ናት። እንደ አንቺ አይደለም። ያሳዩ ወላሂ ላዚም ግራ ገባኝ ነው። አይ ወንድ ይረጋላላ haymeen akka keemiti kabajamtuu namaati jedhe. Wajjiniin nyaatee wajjiniin dhugee waanuma daqiiqaa tokkootiin kabajaarraa fuudha. Laala dhugaa rabbii wallaahi dhiira jechuudha. Kana laalaaga dhuguman jedha wallaahi. Ilaala irraanfate waan ture. Alaamaan isaa haymee argachuufidha. Akkas ta'a. Haymeen ija keessa sagalteetti dhugaa dubbachuufi haymeen immoo maal jette? Ani xonqaayidha akka inni na barbaadu maattiin beekaa jettee jirti. Jechi xonqaayii otoo hin ta'in dubartii taane dhiirri kan inni barbaadu daqiiqamatti bira teenye irraa beennaa jechuudha. Waan inni barbaadu xonqaayii otoo hin ta'in dhugaa rabbii wallaahi laazim dubartii taatanii fakkeenyaaf nam tokko hamaa isinitti barbaaduuf gaarii isinitti yaadu wayin immoo waan inni barbaadu sana wallaahi daqiiqama bira teessanii beektu jechuudha. Waan inni isinirraa barbaadu. Kanaafuu wanni mataa ishee akkas duubarraan qaqqabee akkas ishee godhee akkas lakkis hin jettu callisti isheenis na dhibde wallaahi. Kanaafuu maattiin beekaa jettee hin beetti beekaa kana jette garuu haymee hin beetti.
irraan hin barbaadu akkamiin wallaalama hin beekama malee. Kanaafuu tokkoffaas immoo suusii wajjin waltumuu isaanii ganaadha amma yoom ga'ee miti ganaa wal xoffayyuu isaan suusii fi daaneen lammaffaa isheen deebitee na wajjin qaxxaluun hin jiru jedhee jira isheen illee hin barbaadu jetteetti amma addaan deemanii akka jedhanitti ammaa fi gana baay'ee tokko waltumuu isaanii gana xiffiin guddaan amma Haayimeef Suusiidha. Maal jechuudha Suusii Haayimee maal jette yoo inni saayitii inni na barbaadetti biratti argama inni argita jettee jirti kaleessa jechuudha Haayimeen akka isheen jette. Kanaa booda sitti agarsiisa anuu jettee jirti Suusiitiin jechuudha inni argita miti saayitii inni na barbaadetti argamaa fi saayitii inni na waametti naqaa jettee dubbatte. Akkas jechuun qabdu ture maaliif gizee akkasittu kan ammoo namni immoo waan isa wajjiniin waa biraa keessa jirtu fakkeessa duraanuu maal jechitti argamte jedhee hundumni keenyu jenneerra nuti hundumni keenyu amma immoo isheenuu deebitee ofuma ishee sa'aatiin na barbaadetti achitti argamuu qaba naqa jettee ofitti masakkartee jechuudha akkas ta'uu hin qabamu. Dubartiin burkee aarsaa isheef kaffalee waan guddaa hin mul'atu malee bu'aa bayii keessa waan isheen kanaan dura gochaa turte hundayyuu dabarfatee wajjiniin jiraachaa jira garuu immoo waan daqiiqaa farankii tokkotti torbee lamaa fixuuf deemaa jiru amma gara ji'aaf deemu jechuudha akkasuma kunis viidiyoo ofee waraabaa kunis dhufa ciqiciqiima kunis dhufa ciqiciqiima malee takka furmaata tokko fidatanii furmaanni tokko sin dhufne amma ona kana otuma akkas jedhanii immoo amma jaalalillee otuma jettu wallahi dhuguma jaalalillee akka duraarra gadi buutee dhufnaani tasuma walitti deebi'uun walitti dhufuun hin jiru jechuudha. Yoo ammaan jidduu galanii araarsanii balleessaa isaatti himanii yoo hin deebisne rakkisaadha jechuudha. Haayimeen akka jettutti kanaan dura Haayimeerraa burkeerraa layya'amee jiraachuun barbaadu jedhee nama bo'aa turetu har'aati kanaa booda sin beeku ati sinan beektu kan jettu innis eengadda akkas jedheera aarii keessan jedhee innillee ammallee sanumaa walitti deebi'an jiranii daaneen immoo har'a nama ishee fuqquu fakkaate reekoordii cabsee jira garuu duraanii intinii isaa gadi bu'aa jedhan maaltiin beeka sabskiraayisaa amma Haayimeen gizee meeqarratti waraabdee Haayimee bira dhaabbate gizee meeqanni inni waraabbate illee Haayimeen illee mana isaa dhaquuf hanuma isaa irratti waraabdee reekoordii kana cabsee jira wanta ta'eef inni amma alamaa lammaffaa arge. Alama tokkoffaa miti jechuudha. Teef jechaa jira. Yaadaan yoo ta'e suusii meekee tokkuma duratti walii galtanii maqabatte wayyaa. Akka kanaas hin bareedu. Teef jechuutoo dhiiste bareedaadha. Waan hin taane immoo otoo nama jala deemtee barreessuu dhiiste nama dhugaa rabbi otoo harka kee adabatte teesse bareedaadha. Waan ati jala deemtee yoo viidiyoo jarri waraabanii gadhiisanii barreessitu itti gaabbita gaaf tokko jechuudha. Har'a miira galtee keessa wayiin har'a sitti fakkaate haa ta'u qanii tokkotti gaabbita jechuudha. Haayimeenis immoo akka kana nama animaatti hin beekan narraa barbaadu natti jettu wallaallee hin beektaa beekaadha ati garuu billikkii qabdeeti malee wallaaltees miti. Kanaafuu daaneen akka keenyatti isheen kabaja namni qabudha jedhee jira suusiitiin. Kana lammaffaa harkaanis hin qabiini lammaffaa aniifatis waliin arginu maqaa koosin dhahin maqaa keessin jedhanii akka kana wal biraa zoor jedhanii jiru jarramaanillee har'aa jechuudha. Kan hin dhufee fi Haayimee hoogganee dhufe inni ajab wallahi nama dhibaa gizee tokko Haayimee hoogganee dhufe ani na dhibe burukeen jira bariin du'e moo burukeen hin duune burukeenoo jira maaltu Haayimeef qorqorii Haayimee si godhe Haayimeen irree bamnelleeti achuma ofirraa darbatte malee maaltu si qorqoree immoo nama waggaa meeqa wajjiniin nyaatte dhugaatte ati Haayimeef ooddeeti nama waggaa meeqa waliin turte akka kana salphistami ati viidiyoo irratti miidiyaa irratti dhugaati qorqorii Haayimeedha. Ati alaamaan kee waan ati yaaddu Haayimee argachuufidha. Haayimee immoo hin argattu sitti fakkaata malee dhugaa rabbi hin argattu Haayimee hin argattu utuma maal fayyuun argattu Haayimeeti garuu sitti fakkaata yaada kee keessa jechuudha alaamaa kee keessa waciistullee ishuma argitan itti fakkaata rufa keessa ija keessa seentee jirti intalli ishee intalli ija keessa seennaan ishee kana jibbee
Haimee jedha miskiina. Ay miskiina moo sikkiina abbo. Kanaafuu saphete teessee viidiyoo kee nagaatii waraabbatte sii wayyaati. Dhiisi ijoolleen buttaa jaraa nama qabnaan akka qalbiitti nama gadi hin gadhiisan yoo ta'eefi gaduma taa'e ijoolleen buttaa jaraa akkoo jaalalli isaanii wal kabajuun isaanii akkasumatti isaan kiristaana musliimaan qabanii kabajaa walii qabu bakkallee walii qabu qallaalittiin ilaalaman isaan ijoolleen buttaa jaraa jechuudha. Eedaan eeggattaa isin tasaasatiin dhugaa rabbi bakkatti alatteen hin aadatiin hundumtuu biyyoon biyyummaadha biyyuma nama nyaatti jechuudha. Tokkoffaa irraa nyaatu deebitee immoo biyyee nama nyaatti jechuudha. Achuma deemuu jechuudha. Irraa faxxaramne biyyee irraa faxxaramne deemnee immoo isuma dhadhaa jechuudha. Kanaaf ani nama Addis Ababaati alataa Addis Ababaati ani akkasiin godha qabexxarsoo minxarsoo ta'uunaa taragaaggaa